akeekni isaa guddaan waa'ee marii biyyoolessaati. Marii biyyoolessaa kana keessatti immoo hirmaannaan keenya maal ta'a kan jedhu jechuun kan saba Oromoo, kan jaarmaa Oromoo, kan mootummaa Oromiyaas akka walumaa galatti. Ani akka ilaalcha kiyyaatti mariin biyyoolessaa hin turees roositti darbees waan hin jedhu qabu. Marii biyyoolessaa goona amma barbaachisaadha yeroo jedhamu sirriidha godhamuu qabaan jedha jechuun maaliif isa darbee yoo haasaa ollee waan haaraa keessaa ba'uun argine kuni ta'uu qabaa barbaachisaadha. Akeekni isaa maali kan jedhu immoo hundeen isaa nagaadha. Nagaan immoo waan Oromoon ganamas yoo ka'u guyyaas yoo wal arge yeroo waareettis galgala wal gaafatudha waan ta'uu qabudha nagaan. Nagaaf kan godhamudha. Nagaarra darbees walqixxummaa ummatootaatiif obbolummaadhaaf kan godhamudha akeeka qabu jedhee namana. Kanaafiyyuu waanuma ta'uu qabudha waan deeggaramuu qabudhas waan namni keenya qooda isaa baachuuf dammaqaan keessatti hirmaachuu qabudha jechaadha. Marii walii biyyoolessaa kana keessatti waan duraan keessa dabarree fi waan taane yookaan immoo waan isa sana hambisuudhaaf goone hunda yoo kaafnee haasofne inni yeroo dheeraa fudhachuuyyuu caalaa bu'uura keenya ammaarraa akka nun jallisnedha. Guddoon maalii biyya kana keessatti waan hanqatu jira. Wanneen hanqatan hin jiran. Ummatoonni waa'ee bilisummaa, waa'ee walqixxummaa, obbolummaa isaaniitu hin ta'in waluun beekan sadarkaa tokkoffaatti. Kan wal beekan warra gurguddoo mul'atantu wal beeka. Kanneen immoo hin beekamne baay'ee jiru kan as ba'an kan warra jijjiiramni dhufe kunii fi qabsoo godhameen dhufe kana ummatoota xixiqqoo maqaa isaanii dhageenye hin beekne. Naannoo tokko akka jirutti ummata tokko nuyi yaannutu ummata hedduun kan keessatti jirufaa jennee barachuurra geenyetu jira ga'e jechuudha. Wal barachuurra dabrine immoo gaaffilee ummatoonni kun hundi isaaniiyyuu gaaffilee tokko qabu. Baay'een gaaffii wal fakkaataa gariin immoo garii addaa gaaffii addaa qabaachuu danda'u jechaadha. Isa kanatu mariin biyyoolessaa kun walitti fiduu irratti gargaara. Walitti fidees immoo waluu fuulleetti wal arganii wal baruu irratti iyyuu gargaara. Darbees immoo biyya isaaniiyyuu barachuutti gargaara jechaadha. Kana kan hin jedhuuf maali qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti maali bu'aan guddaa hoo jedhan isa qabsoo poolitikaa fi hidhannoo fi maalii gochuutu hin ta'in Oromoota daangaa fagoo jiran horiitti baafnee illee dhandhee wal arginee wal baruu hin dandeenye wal nu barsiisee jechaadha. Wal agarsiisee wal barsiise. Bahaa, dhihaa, kaabaa, kibbaa jechaadha. Akkuma kana egaa kunis mariin biyyoolessaa kun carraa kana kenna. Carraa ummati waliin beeka jedhu garuu waliin beekne. Waliin beekne yeroo jedhu maal akka jechuu kiyya akka ta'e namoonni hubatan natti fakkaata. Akka wal arganii wal baratan. Wal barachuu isaaniitiin immoo rakkoo qabaachaa turre jedhanillee walirraa dhaga'anii furmaata gamtaa argachuudhaaf nagaa waaraatti hafuura obbolummaa qalbii ofii gara dagaaginaatti guddinaatti walii wajjin darbuuf gargaaruu danda'a jedhee yaada. Karaa Oromootiin kan jiru Oromoon rakkoo qabaa jedhama. Warri har'a finxaaleeyyummaan bahanii maal fiduu akka barbaadan ofii kiyya ifatti hin beeku. Galiinsa kana gochuuf deemna jedhanii naaf hin galu. Uummata keenya wareeguu, qabeenya isaa balleessuu irra darbee homaa hin argine. Karaa biraatiin garuu isaan kun jiru. Isaan kun jijjiirama ummatichis barbaadu gufachiisuu irratti darbees immoo warra kaleessa ummata kana
walumaan hunda keenya irratti miidhaa geessisaa ture wajjin dhaabbatanii an beeku miidhaan kaleessa gootan suni hin hir'ate xiqqoo xiqqaate amma marraa kana immoo walitti dabalamne tolchinee miinaa jechuullee hin beeku sadarkaa kana ga'anii kun waan inni hordofsiis hundi keenya beekna garuu walii galatti kanaan jechuu fedhu yeroo hundumaa marii keenya keessatti haasaa keenya keessatti ituu Oromoon kun tokko ta'e ituu maaloo ta'e kanatu guutaa jechaadha akka waan Oromoon kun caccabnee bannee tokkotti ani hin baay'atanatti fakkaate waan sun waa'ee tokkummaa qabaachuu haasa'uun barbaachisaadha garuu seenaan keenya hundumtuu seenaa faca'insaa godhamee fudhatamuu qabu jechaadha eenyu wajjin wal dorgomneetu nuti kan facaanii warri kan akkasitti ititanii waal ta'an kanaaf ani akka ilaalcha kiyyaatti sabni kun waan itti hir'atu qaba saba guddaa bal'aa lafa daangaa hammamii bal'aa keessa jiraatudha ummata environmentii adda addaa keessatti hojjetatee carraaqqatee bifa adda addaatiin jiraatudha kanaaf yoo hir'inni tokko tokko keessatti mul'ate akka waan warri alagaas akkasuma warra siifachi wal quban qabanii jedha warra siifacheessa wal beeku ay jedha jechaadha gaafa dirmachuu gaafa rakkoo aadaa jabaa qabaa jechaadha gaafa olii dimmatee waan biyyoolessa ta'e ilaalchisu kanaaf isuma kanani waa'ee saba keenya yaadachiisuu barbaade maaltu nu rakkisee hanga ammaa maaltu nu argitee nu dhibee waa wal ta'uu dhabnee naan jedha maal faarratti wal ta'uu dhabnee jedhaan dhugaadha dhaabota politikaa wal dhabuu ni danda'a namoonni mata mataa wal dhabuu ni danda'a namoonni jaallannu faa picture irraa dhabamuu faatu dhabamuu mala ni ta'a jechuudha garuu kun hundi isaa dhaqeetu Oromoon kun waan waliin taaneef akka taane jechuu deessisuu hin qabu jechaadha kun jechuun mata mataatti mana deemneetu hunda amansiisnee akkuma gaafa duri warri bitaa godhutti yuunifoormii dhuma tokko hundi keenya uffannee deemnaa kama isappaa duriitti kan jedhu ta'e hin ta'u kanaaf ani mariin biyyoolessaa kun akka milkaa'uu fi waan sila Dr. Barsi hayyuun karaa harammaati rooba kakaase qaxbiileen kakaan qaxbiilee dhugumaan jajjaboodha isaan sana qalbifachuudha jechuudha mariidha malee akkuma sila jaalleen jokaasan mariidha malee wanti kuni araara miti abaluu wal lollee kanaaf araaraaf deemna jedhamee hubatamuu qabu jedha an akkana marii maalirratti hundeeffame marii biyyi kun kanaan dura goggodhachuun dhaabonni xixiqqoo goggodhachuun ni danda'a garuu akka biyyaatti saganteeffatee sirneeffatee godhen qabu kuni ummata silaala ijaarsa mootummaa kanaa sila waa hedduu laala wanti kun akkuma silachi xafamaa ture egaa kana milkeessuu keessatti qoonni warri gahee qabaachuu qaban hin hammatamu warri waan kana mari'achiisanis ni jiru waan isaanirraa eegamus ni jira mari'achiisni kuni warri mari'achiisanis akka politikaa biyyi kun keessa jirtuutiin argite loogiidhaa fi garee ofii waa goona jechuun kan yaanne kan nagaa jedhamu kan marii jedhamu kun nagaatti geessee nagaan kun immoo tokkummaa sabdaneessaa mirkaneessuudhaaf bu'uura ta'u tokko isatu fide jechuudha bu'uura ta'u tokko fidu akka inni ta'u godhu jedhee yaada egaa ani gama kootiin hamman ergan jedheeti nagaye fayyaa ta'a.